Nageenyi badhaadhaa maatiiwwan waabee miidiyaa odeeffannoo sanbataa hagayya 21 bara 2021 qabannee dhiyaannee jirra. Nu waliin turaa isiniin jecha odeeffannoo keenya yeroo irraa yerootti argachuuf warri maatii waabee miidiyaa hin ta'in chaanaalii keenya subscribe godhuun nu hordofaa. Odeeffannoo guyyaa har'aatiin waboon duula bilisummaa finiinsee haleella humnoota mootummaa irratti raawwataa jiruun bakkoota hedduu to'ataa jira. Aadde Najaat Hamzaa ammoo bakka buutuu dubbii himaa waboo ta'uun muudamuu isii. Lolli Itoophiyaa keessaa dhaabbatee mareen qaamota hunda hirmaachise akka jalqabamu barreessaan olaanaa UN Antonio Guterres gaafate. Akkasumas TPLF ABO chaartarii keessaa dhiibnee baasuu keenyatti ni gaabbina jechuun isaa keessatti argamu. Amma kallattiidhaan gara bal'ina odeeffannootti dabarra. Waraanni bilisummaa Oromoo duula bilisummaa finiinsee haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwataa jiruun bakkoota hedduu to'ataa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo godina Gujii Bahaa Aanaa Liiban keessatti torbaan tokko oliif magaalaa Nageellee Booranaa marsee kan ture yoo ta'u halkan idaa naannawa magaalattii murteessaa ta'e to'atuu gabaafame. Waboon haleellaa cimaa waraana biltsiginnaa irratti raawwateen booda naannolee istiraatejii lolaatiif faayidaa qaban eega qabatee boodas uummata tasgabbeessaa akka jiru odeeffannoon arganne ni mul'isa. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo iddoo garagaraatti tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhataa jiruun injifannoo argachuu fi aanaalee hedduu to'ataa akka jiru ibse. Haaluma kanaan hagayya 18 bara 2021 tarkaanfii fudhateen lixa shaggar aanaa ilfataa ganda ittisaa bakka yaadal jedhamutti haleellaa humnoota waraana mootummaa irratti raawwateen namoota 22 ta'an ajjeesuu 15 madeessuu gabaafame. Lolli kun halkan roobii kan gaggeeffame yoo ta'u waboon lola kanaan waraana mootummaa irratti tarkaanfii fudhachuu kanneen lubbuun hafan immoo jimaata kaleessaa ganamarraa adamsee qulqulleessaa jiraachuu gabaafame. Guyyuma kamiisaa shaggar lixaa gincitti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii waraana mootummaa oraalii guutuun adeemaa turan irratti fudhateen hedduu isaanii ajjeesuun gabaafamee jira. Giddugala Oromiyaa lixa shaggar midaaqanyi keessatti guyyaa lama dura tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa irratti fudhateen battalatti 15 yoo ajjeesu 20 kan ta'an ammoo madoon adabuu gabaafamee jira. Akkasumas lixa shaggar Abunaa Gindabarat keessatti guyyaa 3 dura tarkaanfii fudhateen waraanni bilisummaa Oromoo diina irraan miidhaa guddaa geessisuu gabaase. Haaluma wal fakkaatuun poolisii mootummaa namoota 8 guyyaa lama dura to'annaa isaa jala galchuun beekamee jira. Lixa shaggar keessaa aanota hedduu dhuunfachuun hawaasaaf hubannaa kennaa akka jirus beekame. Guyyaa kaleessaa immoo Wallaggaa Bahaa keessatti kaampii waraana mootummaa haleeluun to'achuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksise. Waboon erga hagayya 8 bara 2021 qabee duula bobbaa lolaa bifa addaatiin gaggeessuu beeksisee as bakkoota hedduu to'ataa akka jiru hima. Uummanni hedduunis waboon Oromiyaa aanaalee fi gandoota hedduu to'ataa jiraachuu ragaaleen viidiyoo fi suuraa miidiyaalee hawaasaa irraa argaman ni mul'isu. Duula zoonii kibbaa godina Gujii fi Booranaa keessatti gaggeeffamaa jiru ilaalchisee raadiyoo walabummaa Oromiyaa waliin gaafii fi deebisaa kan godhe dubbii himaan zoonii kibbaa Jaalboorataa Abbaa Biyyaa akkas jechuun ibsa. Akka qonya keenyaatti akka gama keenya kibbaa kanalleetti haalli nuti jirru haal bareedaa injifannoolee boonsaattu galmaa'ee humniti diina hedduun ka jiranii cabxee jirti tarkaanfileen hedduun kaambilee diina hedduu irratti fudhatamtee diinni kaambilee duraan keessa ture iddoo duraan qabatee jiru hedduu gadhiisuu danda'eera. Baqatee sodaan guddoon keessatti uumamtee raafamee iddoo dubbii hooggantoonni biltsiginnaa waliigaltee TPLF fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti godhamaa jiru ilaalchisee dubbii himaan waboo kun olola sobaati jedha. Kanuma kanaafuu ololaan isaanii kallattii garaagaraatiin waan waliigaltee TPLF fi waraanni bilisummaa Oromoo waliigalee jettee olola garaagaraa afarsaa jirti. Kun ammayyuu ololaan jiruu fi akkaataa isin ololaa jirtu akka inni sobtee fi waan dhara ta'ee namni hedduun hubatee jira. Hawaasi kennallee kan hubachuu qaba. Waliigalteen godhametti hin jiru TPLF fi waraanni bilisummaa Oromoo qofa yoo ta'an riphitoonni sirnicha tortora kan jala bulaa jiran yookaan biyyatti kan jal jiran guutuun kana mirgi isaanii sarbame kana mirgi isaanii dhiitame kan sabi isaanii cunqurfame guutuun bilisummaa dheebotan guutuun waltaanii impaayiricha bututtuu waggadduudhaa fi afaan qawweetiin walitti qabee sabaaf sablammoota garaagaraa kan of jalatti bulchaa ture afaan qawweetiin ofirraa kaasuu danda'an fi kan mirgi isaaniitiif falmachaa jiran guutuun waliigaltee dhukaasaattu taasifame. Gama mootummaan dhimma tarkaanfii waboo fi lafoota to'achuu isaa ifatti wanti dubbatame jiraachuu baatus qaabolee mootummaa keessaa tibba darbe kana kibba Oromiyaa godina Gujii Bahaa irraa BBCtti akka himanitti waboon aanaalee Gumii Eldalloo fi aanaa Liiban qabachuu isaa amananii jiran.
Dubbii himaa idil addunyaa obootiif Najaat Hamzaa bakka buutuu qunnamtii hawaasaa ta'uun muudamte. Ibsa gabaabaa dubbii himaan obbo Odaa Tarbii galgala kaleessaa baaseen dubbii himaa idil addunyaa obootiif bakka buutuu qunnamtii uummataa ta'uun aadde Najaat Hamzaa ramadamuu ifoomseera. Aadde Najaat Hamzaa gameessiitiin fuula feesbuukii isii irratti itti gaafatamummaa itti kenname gammachuun akka simattee fi hojii bu'aa qabeessa ta'e hojjechuudhaaf uummanni Oromoo gama hundaan akka deeggaru waamicha goote. TPLF kanaan dura ABO chaartarii keessaa dhiibee baasutti ni gaabbina jedhe. Dubbii himaan mootummaa Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa keelloo miidiyaa irratti gaaffii fi deebisaa godheen dhaabbatichi dogongora ABO irratti akka dawaawiitti dalagetti kan gaabbu ta'uu hime. Bal'ina odeeffannoo kanaaf baastu qindeeffate. TPLF ABO chaartarii keessaa dhiibnee baasuutti ni gaabbinaa jedhe. Qondaaltota olaanoo TPLF keessaa tokko kan ta'e obbo Geetaachoo Raddaa gaaffii deebisa keelloo miidiyaa waliin godheen qondaalota mootummaa ammaa keessaa tokko kan ta'e obbo Shimallis Abdiisaa akka guddisetti dubbata. Obbo Geetaachoof dhimma garaagaraa irratti gaafiin kan dhiyaateef yoo ta'u waraana bilisummaa Oromoo fi TPLF hariiroo durumaan waliin qabaachuu turu kan mootummaa miidiyaa irratti yeroo ammaa afarsaa jiru ilaalchisee gaafii dhiyaateef deebisaa kennee jira. Akka obbo Geetaachoo Raddaa jedhetti kanaan dur waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroon qabaataa turan hariiroo waraanaa kan qaamolee walitti dhukaasan gidduu akka ta'e hima. Yeroo aangoo qabnutti osoo waraana bilisummaa Oromoo gargaaree ta'e hin gaabbinu kan jedhe gorsaan pirezidaantii naannoo Tigraay waan kanaan dura ABO fi waraana bilisummaa Oromoo irratti gochaa turaniif kan gaabban ta'uu hima. Waan gurgurtaa lafaa OPDO'n geggeeffamuun kan wal qabatu kan dubbatti qondaalli olaanaa TPLF kun Bartook Alamuu Simee waajjira lafaa Ertur achi kaasuun gara hoggansa ispoortiitti ramadan. Guyyaa tokko dorgommiin yeroo taasifamu gaazexeessaan haal dorgommii wayita isa gaafatutti amma dorgommiin taasifamu 1,500 10,000 kiiloomeetira iskweeridha jechuun isaa lafa cabachabee gurguruusan se'ee dubbatee jedhe. Alamuu Simeefaa nama lafa Oromoo haga godina tokkoo ta'u nyaatee saamee qabatee jiruu fi nu cabsuuf yaalaa jiru jechuun dubbate obbo Geetaachoo Raddaa. Kana malees daa'imman dhiheen Wallaggaatti dhumaniif sagalee ta'uu dhabuu kiyyatti nan gaabba jechuun ajjechawwan suukanneessoo Wallaggaa keessatti barkan keessa raawwatamaa jiran irraallee tuqee dubbate. Ajjechaan suukanneessaan barumkaan magaalaa Naqamtee keessatti dargaggoonni 5 bakka tokkotti rasaasan yoo ajjeefaman magaalaa Dambidolloo keessatti ammoo dargaggoon Oromoo maqaa Abbaa Torbeet jedhamuun addabaabaayii irratti waraana mootummaa Itiyoophiyaan ajjeefameera. Akka haasaa qondaal TPLF kanatti isaan kanaaf sagalee ta'uu dhabuuttillee akka ofitti muufat kaaseera. Turtii miidiyaa keelloo waliin taasiseen dhimma ajjechawwan bara aangaa'ota isaanii keessa raawwataman ilaalchisuun sanaaf gaafatama kan fudhatu OPDO ta'uu akeeke. Kunis isaan ofii raawwachuu OPDO eeruudhaan gootummaan na jala dhaabachuu qabu. Osuma ajaja dabarsineeyyuu yaad jedhu kenneera. Bar chaartaraa OPDO qabatanii ABO dhiibanii chaartara keessa baasutti qondaalonni isaan TPLF isaan duraa gaabbii akka qaban kan ibsu obbo Geetaachoon ofii wayitasan barata turuu isaa dubbateera. Antooniyoo Gutaarees Itoophiyaa keessatti dhukaasni akka dhaabbatu gaafate. Lolli Itoophiyaa keessaa dhaabbatee mariin qaamota hunda hirmaachise akka jalqabamu barreessaan olaanaan UN Antooniyoo Gutaarees gaafate. Gutaarees haalli deeggarsa namoomaa dhiyeessuuf amma danqaa ta'ee jiru hatattamaan akka banamu waamicha dhiyeesse. Biyyattii keessatti tajaajilli akka bilbilaa, baankii fi ibsaa uummata irraa muramee jiru akka eegaluu qabus dhaame. Gamtaa Afrikaa fi dhaabbilee gargaarsaa idil addunyaa waliinis hojjechuuf akka fedhii qabus Antooniyoo Gutaarees hime. Lolli Itoophiyaa keessaa kan gama kaaba Itoophiyaa malees naannolee Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuz keessattillee lolli cimaan gaggeeffamaa jiraachuun hawaasa addunyaa yaaddessaa jira. Loltoonni TPLF erga humna isaanii gara TDF'tti jijjiiranii as ammoo lola jajjabaa gaggeessaa jiraachuu ibsaa jiran. Naannoo Tigraay alatti naannolee ollaa kanneen akka Affaarii fi naannoo Amaaraa keessattis lola guddaa gaggeessaa jiraachuu isaanii gabaafame. Mootummaan Itoophiyaa gama hundaan danqaa hamaa keessa galee kanaan dura kophaa isaa dhukaasa dhaabuu ibsaa kan ture ta'us dhiheenya kana ammoo lammiileen biyyattii hundi gara lolaa akka seenan waamicha godhaa jiraatuun ni beekama. Egaan kabajamtoota hordoftoota Waabee Miidiyaa sagantaa itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaa irra tura.